Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam harkafuuni kabajamtoota daawwattoota Ashaan akka jirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kanarra baay'ee babbareennee dhufnee jira jechuudha. Nummaanuu warra aruuzaaf akkana kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a meeshaa obboleettii teenya Ruuziyaa Waayyuu qabannee isinii dhufne kabajamtoota daawwattoota keenya. Ruuziyaa Waayyuu meeshaan isii arsii lixaa shaashamannee deema jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa baay'ee akkaan bareedaa ta'e meeshaalee hedduu qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Waa tokko mana keessatti isiin hin hafne galtee isiin hara galfatteetuma burcuqqoo sana ceenaa kenni sarvisii sanaa kenni jetteetini teetteetini akka madaamina jechuudha. Homaa isiin hafne isiniin jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Ruuziyaa Waayyuu meeshaa kana baay'ee irraa gammaddi jechuudha. Maaliif? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Ruuziyaa Waayyuu bichaa osoo hin ta'in isinillee meeshaa kana baay'ee akkaan irraa gammaddanii akka isinillee xalabattan abdii guddaa irraa qabna. Mee ilaalaa sitaaraan yookiin immoo maggaarajaan isii akkaan baay'ee bareeda. Majliisiin isillee baay'ee majlisii baay'ee adda ta'edha. Baay'ee kwaalitiin hojjetameera. Yeroo ammaa kana meeshaan isin ija duratti agartan kun harka keenyan bira dhaabannee ofii keenyan yoo hojjennuuf gammachuun guddaan nutti dhagahama jennee kanaan duras isin himneera. Har'a immoo bifa saniin harka keenyan meeshaa qulqullirraa wanni kun waa keessa makaminna wayi namatti wanni waa itti makanii jennee osoo shakkii tokko malee akka isin agartan harka keenyan hojjenne dhiyeessinee heera jechuudha. Yoo irraa baastee miicuu barbaadde kan hunda irraa baastee tiraas irraa baaftee makadda irraa baastee miicuu dandeessa. Haala kanaan qulqullinaan hojjechuu fi kennan maaltu nutti dhagahama ree gammachuu guddatu nutti dhagahama. Sapiraayis isin hin jenne jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ammaan Ashaan akkuma kanaan dura beekamu meeshaalee kan hundaa gatii isaa tokkoon tokkoon isinitti himti jechaadha. Yoo xiqqaate gara meeshaalee 30 waan hin caala garuu meeshaalee gara 30 kan hundaa tokkoon tokkoo gatii isaa Aishaan isinitti himti. Ruuziyaalleen asumaan dhaggeeffataa meeshaan kiyya maaltu na jalaa fi maaltu mootu waa takka illee namni tokko illee hin jiru meeshaan takka waan nafeen jiru haga dhuu viidiyoo keenya laaluudhaan share like subscribe godhaa isiniin jenna daawwattoota keenya takka meeshaa Ruuziyaa keessa waan barbaadde yoo jiraate immoo karaa WhatsAppiitiin takka maqaa isaa barreessitanii natti ergitanii bitachuu dandeettan isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa akkuma isiniin jechaa jirtu kana Ashaan jecha bichaa miti gochalleen isin agarsiisuudhaan meeshaalee bifa kanaan isinii qopheessitee mana keessanitti isinii galchuun beekamti jechuudha. Ashaan ammallee isin maal isinirraa eegamare lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 9 jechuudhaan lakkoofsa keenya bilbilaa keenya eega qabattaniin booda gama WhatsAppiitiin dhuftanii meeshaalee ofii barbaadan hundaa barreessanii nu ergitaniitiin gatii isaa eega isinitti himneen booda qabdii ergitanii yookiin immoo mallaqa guutuu ergatanii bitachuu dandeessan isiniin jechuudha. Dhaamsa keenya isinii dabarsaa amma an kallattiimaan Ashaatti isin dabarsa. Hayyee daawwattoota keenya share like subscribe gochuun raaffatina amma kallattiimaan gara gatii meeshichaa isin dabarsina haga dhuma viidiyoo keenya wajjin tura. Hayyee. Hayyee daawwattoota keenya amma kallattiimaan gatii meeshichaati fi meeshicha haala kanaan duubatti beekan isin agarsiisutti jira jechuudha. Daawwattoota keenya akka sirriitti isin mul'atu abdiin qaba. Akkuma argitan kana majlisa kaaree torba tokko 5 qabdi jechuudha. Ruuziyaan Elliidhaan hojjetamee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana daawwattoota keenya majlisa akkaan bareedaa ta'ee fi majlisa baala fireemidha. Baala fireemii inni jalaa bicha osoo hin taane inni uumaa kunillee jechuudha. Xaawulaan hojjetamee jira jechuudha. Keessa jabaatee xaawulaan hojjetame maaliif jalli isaa fireemii waan qabuuf jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata majlisni Ruuziyaa har'a osoo hin taane ture jira jechuudha jedhee jajjame. Yeroo ammaa kanatti yeroo Ruuziyaan bitatutti majlisni kun jechuudha kaareen torba akkuma isin argitan kana xarapheezaa garaachaa irratti herreegamee qarshii 100 fi 200 hojjetame majlisni kun waliigala isaatti jechuudha daawwattoota keenya. Amma hoo meeqa jettan gatii amma jiruun isinii ibsa jechuudha daawwattoota keenya warra bitachuu barbaadan kallattiimaan gara WhatsAppii dhufuudhaan gatii amma inni jiruun isinii hojjechuu dandeenya jechuudha. Nu biratti hojjetamu isin jennee jirra. Waa hundi isaa ziippii qaba isin jennee jira jechuudha daawwattoota keenya. Baala fireemii yoo ta'u inni kun ziippii qaba kun immoo waan ta'eef akkanarraa irraa waan qayyaramu tokko hin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Boondii yoo ta'e garuu hundi isaa ziippiidhaan hojjetamee carqiin isaa irraa ba'uu danda'a. Kana hubattanii ammallee kanallee taanaan kunillee takkaayaan isaa beebii tiraasii isaa kan gubbarraa kun hundi isaa akka qayyarame miicamee qayyaramu akka danda'u jechuudha daawwattoota keenya. Kaccaanu algaan ibsu yookiin immoo uffata alga qabdi jechuudha Ruuziyaa. Uffanni algaa kun akkuma asitti argitan kana inni kun beebii tiraasii isaa jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma ajaja Ruuziyaatiin kun beebii qabdeen hojjetamtee jirti hedduu waan tokko jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata asitti immoo tiraasii lama qaba jechuudha daawwattoota keenya kun tiraasiileen halluu sanii beebii gartii qabdee daawwattoota keenya. Kana fakkaata algaan ibsiinsi kalarii isin jettee hojjetamee jira jechuudha. Inni guddichillee
Ini guddi cillee kana fakkaatu kenna. Kun aku kan karena rasa kan karena itu budara itu kausara mau jadi juga tegina mau di sini ada itu kausara hojjetame qophaa'ee jiran jechuudha. Osoo jenna kana fakkaatan gaalib si Ruuziyaa gatiin isaa yeroo ammaa kanatti jechuudha qarshii kuma shanii yeroo guddaa hojjetamu yeroo sadiin hojjetame ammaatti warri bitachuu barbaadan kuma shanii fi dhibba shanii irraa osoo jenna qixxaan isin dabarsaa sheer laayik subscribe gochuun duraan gootina immoo viidiyoo irratti hin dheeranne gaggabaabsee isin hojjedha jechuudha. Kassaalaan kiiloo 13 qabdi akkuma argitan kana asitti argama. Asitti argamaan beekanii yeroo hundi guddaa irra jechuudha. Wanta kennaa wanni haaraa isin agarsiisu hojii hin jiru waan silaa barbaachisu keessaa qaban jechuudha. Wanta kennaa yeroo Ruuziyaa achi amma dabalee jira. Eeree biddeen fi jaabboo irraa qabdi jechuudha. Wanta kennaa kun kaameramaan kennaa achi zoortii isin agarsiisa. Akkuma argitan kana eeree biddeen jaabboo kana fakkaatti. Asitti maamras maqaa ka daabboo ka biddeenaa ka irraa ka jalaa haala sanii qaba jechuudha. Wanta kennaa asitti mootuyyuu keessaa apa patra sedih gitu dah kita ini mau jin bahasa kita nggak bisa kan tadi kau itu udah lama bi dikali kau itu dah kita kan perkara harusnya itu kan ya rumah kan dikasih di mana kita yeroo sanatti kan agarsiisaa TV'n soddomii lamaa fi teessoo isaa qabu jechuudha. Ruuziyaa kun akkuma bitan kana TV'n 32 asirratti dabalataan fi televiziyoona baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Wi-Fi fi akka dalaguu danda'u kun humna asirratti agarsiisaa jira. Kan fakkaatu televiziyoonni Ruuziyaa kan itti aanu immoo teessoo TV'ti. Teessoo TV illee kun akkuma jedhaniitiin haala kanaan qopheessinee daawwattoota keenya masaalaa lama qaba. Karena inci aku tak bisa dilepas sudah, tapi mau television pun bahar aja teh, kalau kamu nanti orang beli toko kau udah desainnya, tidak boleh tu kok, batas ni kerjanya jadi sudah. Sekian TV punya, ya orang makan kita suka pun aja jadi sudah. Sekian tesun sama kita suka pun sini jadi tapi kita rakaboti apa gerak sih rakaboti ifat aja sudah. Sekian rakaboti apa gerak, aku mesti bayarkan sini kalau suka apa. Kuno aku masih kerja di depan, sabi sih cara kawan, sini kira kira lama, sufrafi, asyik timur fermelo kau itu, dah atau sekian kan kata, kasih kamu sedih hibi, hibi sedih ya rumah sedih, dah atau sekian, karena kamu tiha tu kira, kamu tiha, kuno aku bisa di tengah, sini akan berbalik di tanah, kira jahat kau itu, tesusi aja, dulu raja kamu sini itu nama berbalik di tanah, ada sama tidak ada rumah kana, si ada macam ni jadi, dah atau sekian, karena berkati, kita mau tuju. Asik fermelo kau itu lah, kono fermelo kana wajin jiran juga. Atau sekian, kan fakkatagatin saya kasih mau free di bawah belakang orang awal dan mulai so ike in beta atau makin baru itu, mau berani nasi tindiruan tapi sekarang kita mesti seramik apa seni kabdi, kono aku kita kan ada mesti seramik apa seni original lagi tu kau pakai itu. Atau sekian, harus kita lama kami di jalan Ruuziyaa lah, mesti apa terpaut jiran keberah, mesti apa terpaut yang kan akad tulle, uhin kita sih dengan set right atau sekian. Aku mendarat apa besar pun hal karena takkan lalu jadi akhir shan jahat bukan besar tangsi besar itu takkan lalu jadi akhir shan jahat kreator bah kadang-kadang ni kreator kan kalau bah hal karena waktu kisah tiga bisa ada cok karena kata kasih gua shan gak bisa dah tu kena kita ada global saham ini juga di bomba je lah. Global saham ni Euro kan gara-gara sebagai sinar agaro karton itu ceknya sama apa ni pesta kisah himba ni aku sendiri udah tadi bukan menunggu jalan tidak tak tu mereka kasih kemudian di pasar jadi insan dia tu bomba tu ada mahal kan bomba stay jadi kita untuk kena itu nama tu lah dia tu bomba kono saya ni kisah kita tahu kan itu dia stay bisa kita wan jiran miri wan sekali wan berbadu kita ini kita kita itu nama tu jauh pun semua itu fotografi kuanti tak ada juga untuk kena kan kalau dia tu bomba jadi Ruuziyaa tim ni kasih kemudian di pasar untuk kena kita juga warqamma qabdi mata keessa qabdi jogi warqamma kuraan jira hedduu bareedaadha namni hunduu akka bitatu ni beektan isin hunduu nyataa jirtanii qarshii kuma lama dhibba lama isa makarajii firee sadii qarshii kuma sadii hin bitamee fi
akka irraa jala jiru murtee fi jira jechuudha. Daawwattoota keenya inni kun abbaa leetirii tokkooti margajin kun inni kun immoo abbaa leetirii lamaati. Inni sadaffaa isa kana bitee jechuudha. Isa aannan itti danfisatanidha. Kan fakkaata margajin isii sadii wal irratti qarshii 3,000 bitamee daawwattoota keenya. Kaitti aanu saanii zirgii firee 12 fi maashina juusaa maashina bunaa jedha. Saanii zirgii firee 12 kunoo asitti argamti. Maashinni juusaa mooto kunoo achitti argama saachidha isa beekamaadha. Maashinni juusaa kun beeytanii yeroo hedduu bitaa ture jechuudha. Daawwattoota keenya maashina bunaa yookaan niimaa isii jedhamtu kunoo isiin immoo tuyyuu asitti argamti jechuudha. Daawwattoota keenya kaartoonii keessaa baatee jirti. Kana fakkaata daawwattoota keenya kaitti aanu sun dabarsaa. Maashina shunkurtii fi albeesiitti jira. Maashina shunkurtii kaartoonii keessaa baafne daawwattoota keenya kunoo asitti argama. Asitti argama daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana maashinni juusii maashinni shunkurtii kan fakkaata. Albeesiitiin immoo yeroo hunda baafnee isin agarsiisaa turre garuu immoo har'a kaartoonii keessatti kunoo akkuma isin beektan jechuudha. Waa hunda of keessaa qaba kunoo. Albee kan jiru kana of keessaa qaba. Maqasii of keessaa qaba. Moroda of keessaa qaba. Wanni inni hin qabne jiru kun akkuma isin argitan kana waliin waan hunda of keessaa qaba jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii 3,500 daawwattoota keenya. Kaitti aanu immoo saanii feermuuzii fi feermuuzii warqaammaa jedha. Saanii feermuuzii akkuma isin argitan kana saanii akkaan kwaaltii taatedha daawwattoota keenya. Baay'ee namatti tolti. Akkaataan itti fayyadamsi akka isin argitan kana jalaan miila qabdi. Cilfaa tokko wajjin dhufa isii kwaaltii taatedha jechuudha daawwattoota keenya. Gatiin isii saanii feermuuzii 3,800 gatiin nuti ittiin bitamteedha. Yeroo ammaa kanatti garuu qarshii 4,200 galteerti. Feermuuzii warqaammaan qarshii 5,500 bitame. Kun akkuma isin argitan kana as jira jechuudha. Daawwattoota keenya diqqaa fi guddaa qaba. Yeroo hedduu isin bitaa irra jechuudha. Yeroo dheeraa meeshaa kana bituu jammarre feermuuziin keenya isaanii giloobaalii hin daballe gatiin isaa. Kaitti aanu saarvisii warqaammaadha. Saarvisii warqaammaan akkuma isin argitan kana fireen tokko ayyala jira kuma fireen tokko mootu as jira jechuudha. Meeshaa irra gurgurree jirra. Fireen tokko mootu asitti jookii bombaa bira jira jechuudha. Gatiin isii qarshii 4,200 yeroo ammaa kanatti daawwattoota keenya kan fakkaata. Kaitti aanu feermuuzii adii jaafree lama qabdi biyya kunuun feermuuzii adii jaafree lama feermuuzii akka gurguddaa ta'ee fi kwaaltii ta'edha daawwattoota keenya feermuuziin kun kan fakkaata. Lamaan isaa irratti qarshii 4,000 yeroo ammaa kan daawwattoota keenya. Kaitti aanu maashina bishaan ho'isuudhaaf fi istoovii dhaabbataati. Maashinni bishaan ho'isu kunuun akkuma isin argitan kana asitti argama daawwattoota keenya. Isa kwaaltii fi aandanyaa tokkoffaa akka ta'edha daawwattoota keenya. Dhiifamoo aandanyaa isin jedheeraa jira afaan amaariffaa kana baay'ee daawwattoota biyya keessa namni isheen hedduu jira. Garuu dhiifama isin jedha afaan biyya keenyatti tokkoffaa isa ta'edha. Gatiin isaa qarshii 2,800 istooviin dhaabbata ammoo kan namni jaalatee bareedaa kana laalame. Hayyee daawwattoota keenya meeshaan jalaa kufe dhiifama isin jedha sagaleen akka isin beekuu natti fakkaate. Asitti akka isin argitan kana istoovii dhaabbataatu jira. Istoovii dhaabbataa ni beekanii guyyaarraa viidiyoo kana keessaa qabamee hin beeku. Meeshaa akka baattii jedha daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii 6,500dha. Akkuma isin argitan kana wanti hundi jiru bakkuma kartafaa yoo barbaadan gad deebistanii yoo barbaadan ol deebistanii kunillee barbaadan qabattanii barbaadan deebisuu kan dandeettanidha. Ni beektan jechuudha. Isinitti himaa ooluun hin barbaachisu. Kaitti aanu mootu daawwattoota keenya mandajaa kasalaa fi mandajaa karaba qabdi. Daawwattoota keenya mandajaan kasalaa asumatti hojii eegalee jira. Kunoo akkuma argitan kana distii jala jira. Gatiin isaa qarshii 800 daawwattoota keenya. Mandajaan karabaa immoo kun achi jirti. Gatiin isillee qarshii 800 daawwattoota keenya. Kaitti aanu maashina qamashaa fi burcuqqoo bishaanii firee 6 jedha. Maashina qamashaa ayyee daawwattoota keenya maashinni qamashaa achi jira. Kaameraawwan isin agarsiisaadha. Gatiin isaa qarshii 3,000 galeera yeroo ammaa kanatti daawwattoota keenya. Kaitti aanu mootuyyuu akkuma isin jedha burcuqqoo firee 6 qabdi. Burcuqqoo firee 6 kun asitti argamti daawwattoota keenya. Ishii keessatti daawwattoota keenya burcuqqoo firee 6 kana fakkaata jechuudha. Ni beektanii burcuqqoo bishaan namni hin beekne hin jiru. Firee 6 qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Kaitti aanu mootuyyuu suuraa nyaataa fi bunaa mankaafannoo jedha. Suuraa nyaataa fi bunaa kun akkuma isin argitan kana warqaammaa akkaan bareedaa ta'e jechuudha. Suuraan kun inni kun suuraa nyaataa fi daawwattoota keenya. Kana fakkaata daawwattoota keenya hedduu bal'aadha. Kunoo xiqqaa dhaabbata hin jirre jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu bal'aadha. Hedduu namatti tola. Ni bareeda daawwattoota keenya. Kana fakkaatu suuraan kun gatiin isaa qarshii 2,200 daawwattoota keenya. Kunoo
kunaatu kan nyaata ta'e tokko wanta keenya kan naacha osoo hin taane kun ilaalama inni kun yoo barbaaddan gisee mana keessatti itti fayyadamtan nyaata illee itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Wanta keenya bal'aadha waan ta'eef. Kan fakkaatu daawwattoota keenya meeshaan keenya akkamitti jira. Akkuma viidiyoo keenya wajjin turaati share like subscribe gochuun irraanfatina. Gara xumuraa deemee jira daawwattoota keenya. Suuraa bira ga'ee maanta fannoo kun achi jira. Gatiin isaa qarshii 800 daawwattoota keenya. Saanii biddeena muraa fi kan daabboo jedha. Kun gosa kan kana xiqqaa fi guddaadha jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaataa qarshii 500 qarshii 100 ta'uu irratti. Kan itti aanu mootuyyuu walalii meetira 10 qabdi daawwattoota keenya. Distii hafuura qabdi. Walalii meetira 10 kun akkuma achi achi jira daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya akkuma maraa jirutti jechuudha. Maaliif akka hin ciccinne yookaan immoo akka jala waan akka hin taane kun haala kanaan isa oriijinaal ta'e jechuudha. Walaliin kun kan fakkaata akkuma maraa jirutti majlis isii wajjin illee maas godhannee ilaallee hin binne jechuudha. Haala kana meetira Afur. meetira 14 daawwattoota keenya walaliin kun qixxaan immoo fuulatti distii fuula kun asitti argama daawwattoota keenya. Argitan kana distii akkam guddaa fi kwaaliti ta'edha daawwattoota keenya kana fakkaata. Gatiin distii kana qarshii 528 maggaarraja qabdi daawwattoota keenya. Firaashii alga qabdi. Asumaan firaashii alga ni qabdi. Firaashii alga isa kana fakkaata meetira 50 daawwattoota keenya qarshii 528 maggaarraja akkam kwaaliti eegalee fi maggaarraja hedduu bareedaa ta'e daawwattoota keenya. Maggaarraja kana akkaataa kannisiinsisaa kwaaliti isaa gabbusee jiran ni beeka. Maal godhatanii odoo sibiila fannifamu qaba maggaarrajaan kun odoo sibiila isaa hin fannifame odoo maggaarajaan kun isa kanaaf fannifamu qaba daawwattoota keenya. Sibiila qabu jedhee gamaa gamanatti mootuyyuu ellii qaba jechuudha. Kan inni akkatti dhaabatu isa dhiirsu fannifame baay'ee kwaaliti isaa qofa ka'e jechuudha daawwattoota keenya. Garuu nuti iddoon isaa halluu miidhagu waan ta'e gamadaan fannifnee haa ta'u osoo kana haala ta'anii jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana inni kun inni jalaa kun gabarii isaati. Kun gabarii isaati. Kun immoo maggaarraja isaa kan gubbaarraa gabaabumatti hidhuu kan dandeettan. Inni kun immoo isa sadaffaa geetti akka hojjetame jechuudha daawwattoota keenya. Hedduu bareeda waan keessatti yoo maggaarrajaan kun akka maggaarraja baay'ee eeggatee daawwattoota keenya. Gatiin maggaarraja kana meeqa jechuun keessan oolu akka itti dalgisallee geetti isaa irratti ba'ee hin taane akka geetti isaa irratti ba'ee bakka jiru kanatti meetira 3 qumatiin isaallee meetira 3 hedduu dheeradha daawwattoota keenya. Majlisa duuba waan jiruuf malee baay'ee dheeradha. Giddaa maatiin jechuudha daawwattoota keenya qumatiin isaa kana fakkaata. Gatiin isaa qarshii 800 hojjetame daawwattoota keenya. Maggaarraja akka bareedu kana yoo hojjetachuu barbaaddan yoo jiraattan majlisa keessa wajjin maachii goone yoo majlisni keessan hararii isaa wajjin maachii goone ani buziyaa majlisa maggaarraja kan filattee osoo hin taane majlisa kiyya akka fakkaatu jettee haala kanaan immoo maachii godhee fi jedhasanii jedha daawwattoota keenya. Gatiin isaa qarshii 800 jedhee jira warra bitachuu barbaadan karaa wasaappitiin qootanii jedha daawwattoota keenya. Amma meeshaa ruuziyaa xumurree jirra. Eeree toofee akkamitti akka biratan eeree sintimeera fakkaata sintimeera wanti ni jalaa fi waan jiruuf fakkaatu yoo jiraate immoo dhiifama isinii jecha amma xumurree jirra. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.